jabaadhaati sheer godhaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu hundi keessanuu akkuma seentanii waliif facaasaa dhaamsa gabaabduu daqiiqaa 10 hin caalle ummata muslimaatiif waa'ee oromoo kana irratti waa'ee irreechaa waa'ee ustaazota irratti deemaaru irratti Dr. Abdusseen callisuu isaanii cabsanii har'a dubbii dubbachuuf dhufanii jiru. Calliseen ture baay'ee na dhukkubaas ture haga gaafa sammuun koo sirriitti deebi'uutti hin dubbadhu jedheen ture. Har'a garuu yaada xiqqoo wayii dabarfadhee bahuu waan hin barbaaduuf sheer waliif godhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Hundi keessanuu sheer godhaa nama seensisaa jabaadhaagaa nama itti naqa aboo messengeraa walii facaase Abdusseen waan jabaa tokko dubbachuuf dhufe boo waan jabaadha dubbiin dubbatamu warra sagalee ol kaasii jedhaa jirtu. Ishi daddabarsaa waliif Khalil Zinaab sheer god welcome hundi keessanuu waliif faffacaasaa. Dhimma amma ummanni waa'ee irreechaa kana irratti ustaazota keenya irratti duulan irratti yaada xiqqoo qaba akka nama tokkootti akka dhuunfaa kiyyaatti malee ummata bakka bu'ee yookiin amantaa bakka bu'ee oromoo bakka bu'ee tuun taane akka nama dhuunfaa kootiitti yaada tokko dabarfachuun barbaada waan natti dhagahames dubbachuun barbaada. Ayyee anaaf dhufu namni 162 kun hiriyoota keessanii faffacaasaa keessattuu warra gidduu kana waa'ee irreechaatiin suuraa ustaazaa asiifachii fuuchuudhaan maqaa muslimaa moggaafachuudhaan akka waan muslimni deebi'ee ustaaza isaa irratti duuluu irratti maqaa nu balleessuudhaaf akka waan nuti amantaa keenya dagannee oromummaa duuka haddii kana fagaannetti maqaa amantii keenya moggaafachuudhaan ustaaza keenya suuraa eeksii irra kaa'uun baballeessaa jiran irratti yaadan qaba. Maaliif ustaaza irratti duuluun barbaachise waa'ee irreechaatiin kan jedhu dubbiin kun gadi fageeffamee yoo ilaalamu baay'ee tokko dubbii dogongoraati. Maaliif ustaazonni waan beekan irraa qura'aana irraa hadiisa irraa nutti himaa jiru. Hundi keenya yuni beekna oromummaa waliin qabna amantiin kan dhuunfaati. Wanti ustaazonni nutti manu ustaazonni keenya ulamoonni keenya dhaaltuu rusulootaati dhaaltuu ambiyootaati waan qura'aana irra jiru nutti mani irreechi shirkiidha jedhanii nutti man malee dullaa karaarra qabanii irreecha naqinaa jedhanii karaarra dhaabbatanii akka taraafiqitti nun dhowwine kana quba qabaadhaa. Isaan waan isaanitti himan otuu beekanuu callisanii jennaan dhaquunii fi dhageessee kaate dhaquun tokkoo miti. Sitta himanu yoo jaallatte fudhu yoo hin jaallanne dhiisi. Maa namni mirga qabda bar azaabatti galuudhaafis jannatitti galuudhaafis mircaan kan keeti bar maalajjaaf nama dhufee dhugaa jirtu sitti mirratti duuluu si barbaachise. Maali waa namni finyoo harkatti si kaa'ee irreecha naqxu jedhee si hidhe hin jiru. Ustaazonni waan qura'aana irra jiru irreechi shirkiidha haraama dhibbatti beekna. Tokkummaadhaaf dhaqna maaloodhaaf dhaqna kalaaf ati waan dhayxuuf situ beeka inshaallah niyyaa kan kee si beeka dhaqi. Garuu ustaazota gadi bahanii dhugaa jirtu waa'ee qura'aana irraa hadiisa irraa sitti manu irratti gadi baatee maaliif dubbatta jettee afaan qabuun barbaadin jarri dirqama qabu waan beektu irraa barsiisi jedhamanii waan ajajamaniif waan beekan sitti maa jiru gabbaatee am oromummaa irraa mulqitee adareedha maaloodha gaafattee ustaaza kabajamaa hunda irratti duultu bilisummaan akkanatti oromoon argattu hin jiru. Irreecha naqinsiin hin jenne shirkiidha inni shirkummaa isaa sitti man jaallattu fudhu jibbitu dhiisi. Namni dullaa karaarra kaa'e yookiin finyoon si hidhee irreecha naqxu jedhee si qabe hin jiru bar situ irraa gaafatama yeroo 100 irra deddeebinee sitti maa jirra. Maal taatan warri immoo amma yeroo kana ustaazota wallaaltaniiti moo otuu beektanuuti moo maaltu isin jaanjise yoo oromummaan addii kana keessa gadi badanu hin jiru bar. Namni finyoo miilatti si kaa'ee irreecha naqxu jedhee karaarra dhaabbatee dhowwa jira akkuma nama tokkootti yaada isaa waan irreechi ta'e aboo dhugaa dubbachuudhaaf irreecha shirkii ta'uu haraama ta'uu hundi keenya hin beeknaam. Tokkummaa oromootiif dhaqaa jirra tokkummaa oromootiif maali niyyaa kan keessi beeka dhaqi ustaazarraa garuu adaban dhaggeeffadhuu bira darbe maaf itti duuluun si barbaachise maaf oromummaa irraa mulquu si barbaachise kun dogongora. Amantiin irreechaadhaa kan warra waaqeffataati dhibbatti wanti nu wal falmisiisu hin jiru. Akkuma muslimni amantaa qabu akkuma kiristaanni amantaa qabu warri waaqeffataatis ayyaanni jira irreecha. Yoo tokkummaa oromooti jedhan waggaa eeggatee guyyaa tokkotti maaliif ta'a? Gizee biraan jiru jiini biraan jiru ji'a biraa wal gahanii oromoon ayyaana yookiin tokkummaa oromootiif yoo ta'e guyyaan kun maaliif eegama waggaa keessaa guyyaan tokkotti? Guyyaan kun
guyyaa warra waaqeffatootaa waan ta'eef waaqeffatootatu guyyaa kana itti kabajata dhugaa walitti muyoo ta'e ati garuu dhaquun mirga keeti ammas hin naqisiin jedhaan jiru ustaazarraa bu'aadha dubbiinan siin jedhaa jiru ustaazota irratti hin duulinaa jarri dhugaa sitti man jaallattu fudhuu jibbitu dhiisiiti callisi maaltu suuraa balleessu suuraa isaan kan baay'ee garaana nyaatu Alii Sufyaan irratti yeroo duulamu suuraa happy birthday guyyaa dhaloota isaanii kabajataaranii jedhanii wanti isin asii gadi fuutan kun Oromoon akkanatti bilisummaan fagoodha utuu dhugaa beekanuu walirratti jallisanii asiifachi amantiin akkana gaafa bilisoomne dhaqiitii bilisoomi garuu warra dhugaa sitti irratti hin duulin aboo maal taatan an akka kan kootit dhaquudhaaf mirgan qabala ana mootuun biyya jiraadhe nan naqa dhugaa dubbachuudhaaf nan naqa utuun biyya jiraadhe garuu warra hin naqinaan jedhee dhugaanatti hime hin tinduulu dhaquudhaaf mirgan qaba kan namni finyoonatti kaa'in jiru utuun biyya jiraadhe nan naqa irreecha kan akkan itti dhaqus nabbeeka niyyaa kan koo nabbeeka garuu warra hin naqinaa shirkiidha jedhee natti himu hin arrabsus ittiin duulus fedhii mataa kooti nabbeeka waan naaf ta'uuf waan hin taane dhaquudhaafis dhiisuudhaaf natu murteessa malee wanti gabbahanii maaliif hin neexu naan jedhe maaliif shirkiidha jettee dhugaa ummata waan beekne waa barsiifte jedhanii ustaazotatti duuluun kun dadhabina keenya Oromoo walirratti hin duulinaa yoo isinii ta'e walirraa fudhaa yoo isinii hin taane callisaa an ummata kanaa wajjiniin rakkanne ba'u ummanni Oromoo kun bilisummaan gana waggaa baay'ee jira akkanatti otuu dhugaa arginu walirratti duulu ustaaza ofii xiqqeessaa barre nama ofii har'a inni dhugaa jirtu dubbateedhaaf ati adda akkana kaate irreecha dhaqxee farran bilisoomtu bar irreecha dachaate dhaqxeedhaaf wanti bilisoomtu hin jiru garuu dhugaadhaan dhaggeeffattee ustaaza kan kee kabajattee otuu haraama ta'uusaa beektu ati immoo niyyaa kan kee tolfattee yoo dhaqxe mirga kan kee irra ustaazota warra shirkii dheeni isinitti manu irratti duuluurra mootummaa tikkeettii kutadhaati tikkeettiidhaan naqaa irreecha baay'attanii naqinaa dheesin irratti labsii baase irratti otuu duultanii irra bareeda ustaazota miskiina irratti deebitanii suuraa balleessitanii oromummaa irraa mulqitanii iyyuurra mootummaa tikkeettiidhaan baajiidhaan malee hin neqxanu jedhee giddiidhaan isin oolchuu barbaadu irratti duulaa isatu karaadha maal ustaazni waan quraana irra amma barri isin ustaazota irratti duulaan jirtanu quraana isa shirkiidha jedhee adda baase sittime san irratti duulaa taate namni sun waan quraana irra jiru fuudhee sittime jaallattu fudhu jibbitu dhiis quraanaan mormite hadiisaan mormite otuu beekanuu of jallisanii suuraa ustaazota asiifachii fuffuutanii hin fiffiigina an dhugaarran deema anamma fakkeenyaaf ustaazonni kun gabbaanii irreechi shirkiidha haraamaa hin naqinaa naan jedhan miti yoo natti tole filannoon kan kooti jecha ustaazaa dhaggeeffadheetiin waan naa ta'u immoo ofii murteeffadha ofii murteeffachuun mirga kooti waan ta'eef namni finyoonatti kaa'ee isaan hadiisanatti mammalee finyoonatti kaa'anii nan oolchine nan dirqisiifne fadhakkir fa inna dhikraa tanfa'ul mu'miniin waan jedhamaniif yaadachiisi nama qalbii qabuuf nama of dagatee jiru yaadachiisuu dandeessa waan jedhanuuf suutanii suuraa ustaazotaa asiifachiin fiffiiginaa bo'o ustaazni waa humna wayi qabaatanii waa poolisoota ramadanii akka tachin dhaqne si dhorkaan jiran dhaqi sitirraa gaafatama ustaanasiin gaafatamu warri amma maqaa kan keenya balleessuudhaaf maqaa amantii muslimaa moggaafatee akka waan muslimni deebi'ee ustaaza ofii irratti duulaa jiru irratti jedhu isin beekna baay'een keessa warra amantii keessa maal akka ta'e hin beekne warra ofii keessanii amantii dagattanii ahla sufaayi warra amantii hin qabne warra akkasiitu sobee maqaa amantii moggaafatee nurratti duula dhugaadha bar warra takka istinjaa godhatee hin beekne istinjaa warra godhatee hin beekne istinjaa takka hammaama seenee waan qaraanii ol seenanu alachi kaan hudduu dhiqatee hin beekne sobee maqaa amantii moggaafatee Alii Sufyaan akkana ta'e maal Alii Sufyaan dullaa wayii qabateetiyyuu irreechara dhaabbatee hin nayxu kara finfinneen deemtu jedhee dullaadhaan si qabe akkuma nama tokko waan dirqamnerra jiru yaadachiisi nama qalbii qabu nama of dagate fayyaduu danda'a jennaan harama waan dirqama otuu beektu otuu ummanni jaahilli kun otuu hin dhagahin dhaquunii fi dhagahee ka'e dhaquun tokko miti akkas waliif galuu qabnu warri immoo amantii sobdanii maqaa keenya moggaafatanii feesbuukii adda addaa banataa deebitanii ustaaza keenya irra eegsii keessan kan guyyaa qiyaamaa qabrii si waliin naqu oromummaa kana otuu hin taane amantii keeti man rabbuka jedhamta malee man oromummaa hin jedhamtu gaafa duute of yaadadha yoo irra qalbii qabaannee tokkummaa oromootiif dhaquu nan deeggaraan
إنما الأعمال بالنية نية دغرو توكما أوروموتيف دقو كان كي نندغر أمني والغه غرو وانتي وغا كيسا غياسي كان فلتني غيا توكتي كان مالف أكما عرفان غيا ساجيا قبا غيا رت كبجمو قبا undinuu iyyuu warri kiristaanaatis ayyaana jaraa guyyaa qaba kan waaqeffataatis irreechi waan guyyaa qabuuf waan guyyaa keessaa filatame irratti arra intini jedhanuuf warri waaqeffataa dhaqa amantii keessan kabajachuu dhaqaattan warri kaanis immoo waaqeffataa wajjiniin dhaqnee waaqeffannee sagalee keenya dhageessifanna tokkummaadhaaf nu fayyada yoo jettan dhaqa garuu warra isin dhowwattin duulinaa kana ofittiidha wanti nuti irraa dadhabaa jiru warri irreeffannaadhaaf dhaqaa jirtan waaqeffatoota dhaqaa waaqa keessan kadhadhaa bishaan keessan waa hundaayyuu intini jedhaati galaa garuu immoo warra nama ofii dhowwate keessattuu waaqeffataan dubbachuu hin dandeessan muslimni ummata isaa gorfachuudhaaf mirga qaba ustaazni keenya nu gorfachuuf mirga qaba isin warri waaqeffatoota dhuftanii maaliif waa'ee amantii keenyaarraa ummata dhowwite jettee nutti duuluu hin dandeessu waaqeffatootaati kaate muslimni nama isaa shirkiirraa deeffachuuf dirqama qaba ustaazni nama isaa gorfachuuf mirga qaba warri waaqeffatootaa dhuftanii ustaaza keenyatti duuluu hin dandeessan isin amantii keessani kabajadhaa isin hin dhowwine warra muslimaa dhowwaa jiru ustaazonni kan jarri dhowwaa jiranu warra amantii muslimaa qabatanii bakka ayyaana warra waaqeffattoota jaraa wajjiniin bishaan keessa caffee keessa intini jedhu dhowwe malee waaqeffattoonni naqinaa isiniin hin jenne amantiin nama kamuu kabajamaadha kiristaannis ayyaana isaa kabajataa jira isinis warri waaqeffattoota dhaqaatii irreecha keessan kabajadhaa abbaan barbaade immoo dhufee isinitti dabalame isinii wajjiniin ha irreeffatu yoo barbaade sagalee isaa dhageessifatee hagalu sana irratti walii galuu qabna malee suuraa isteezaa barizdayin hin danda'ama maal isin shi'ii isin hin ka'e aboo nama kalimaa rabbii onnee keessaa qabu gaafa akkasitti xiqqeessitee arrabsitee adaree jettee amantii irraa mulqitee oromummaa irraa mulqitu ati amma akkanatti oromoon ni bilisoomaa jettee yaadda wallaahi waggaa dhibbaadhaan bilisoomnu hamma gaafa dhugaa qabannee utuu beeknu huubaa wajjin jennee yoo dhaqne dhugaa an akka koon irreecha ummanni wal gahee utuu amantii ta'uu baatee hundi wal gahee iddee tokkotti dhaqee kabajatee akkuma kana ummanni harii wal gahee nan deeggara tokkummaa oromoo jibbaan qabu tokkummaa oromoo nan deeggara garuu isii waggaa keessaa guyyaa tokko eeggatanii ummata waaqeffataa warra dhaqee waaqa isaa kadhatee achitti bishaan caffee uume wajjiniin achitti wal ga'uun dirqamaa miti guyyaan baay'ee jira waggaa keessa guyyaa irreechaa kanarra buusanii wanti ummanni tokkummaa oromooti jedhamee waamamuuf hin jiru waggaa keessa yeroo baay'ee jira yeroo biraas iftaanis guyyaa sanarra guyyaa hin taane waa'ee amantii irraa intini kadhanii an wantin dhaamuu barbaadu warri irreecha kabajachuu barbaadan warri waaqeffannaa kabajadhaati tokkummaa oromootiif immoo ummanni gizee tokkotti waamicha waliif godhee achitti wal geenye tokkummaa keenya dhageessifannaa jedha kanatu irra nu baasa walitti nu laaqina amantii qabna bar yoo akkam oromummaa keenya jaallanne itti galli keenya akka duune qabrii taate ni beekna kan irraa gaafatamnu amantii keenya ustaaza keenya har'a xiqqeessinu kana irraa gaafatamna maali an kan na dhibu warra waaqeffatoota ta'a amantiin qabne gadhee eenyummaa ofii hin beekne ila argitanii maqaa jarritti namanti jedhan nuti warri gorfataa jirru warra waaqeffatootaan laallatu dubbiin kun warra kaan hin laallatu ummata muslimaa qofitti laallatti dubbiin kun warri waaqeffatootaa mirga keessan dhaqa warri waaqeffatootaa dhaqa ila ammas wanti isin ajjala deemtanii nama arrabsitanii maal hodhetan hin jiru ummata muslimaa gorfataa jirra ummata muslimaa deebi'ee ustaaza ofiitti duulutti himataa jirra nuti isin mirga keessanii amantii keessanii dhaqaa kabajadhaa koomintii jalas deemtanii nama arrabsinaa warra waa'ee irreechaa ummata ofii barsiifatu jala gufuu taataniin dhaabbatinaadha wanti nuti jedhaa jirru isinitti himna nu dhagaa isiniif mirga keessanii dhaqaa bishaan keessa waan barbaaddan godhaa kabajadhaa maaf kabajette siin jedhee namni ulee si jala qabe hin jiru garuu nuti ummata keenya waa itti dhaammachuu ummata keenya dhugaa jirtu itti himuun dirqama qabna ustaaza keenyatti gaafa duulamu callisnee ilaaluu hin qabnu itti nu jalaan duulina ija keenya dhaaltuu ambiyootaati ulamoonni kan keenya akkasii bar kana otuu beektanu isin ustaaza kabajamaa qanii tokko aliif jedhe waa si barsiise irratti gaafa sababa irreechaatiif jechetti duultu akka waan inni ulee qabatee achi dhaabbate irreecharraa si reebee si deebise maal miillisitti jira birrii keetiin deemta uffata kee uffattee dhayta maaf nama waa dhugaa sitti mirratti duuluu si barbaachise boo kun dogongora amantiinii fi oromummaa wal cina deemuu ni danda'a karaa barbaachisaa ta'e garuu wal irratti duulaniif maqaa wal balleessanii otoo hin taane eenyuun inni seensisi jedhaa jirame maal mee yaada akkamii dabarfachuuf
muslimuma maqaa muslimaa baatee sobee arrabsa malee muslimni ustaaza isaa arrabsu hin jiru dhugaan isinima warra amantii keenya dahoo godhatee waan akka muslimni ustaaza irratti duulu maqaa nu balleessuuf jedhu malee nuti ustaaza keenya ni kabajanna waan rabbiin dubbadhu jedhe dubbataa jiru fudhachuuf dhiisuun mirga keenya ati ittiin gahi kan fudhachiisu ana jedhe adris maqqabalinnaa la maqqabal yaantee faantaan honji dhufanii si liqimsiisuudhaaf namni giddii si waga'u hin jiru ittiin gahi فذكر بقى يا دتشيسي أتي يا دتشيسو قف الدرك مسر تنان ألا وين أتي أستاذني كان دبته داف سوراسي فتشيفوتي أدر مرة كيسي أورم مرة ملكتي أستاذ ماليتي هاتودا بي أيا إدول أنكذي تكو أورمون كن أورمو مليون شنتا مغافي يوم سالت أنا أنجد أبر يوم أكا سالت أنتني مودي نسني قالوا ما ألف شام نبيتو نوتي وأنت كورغنا ولو مرة تديبنا mee warra tikkeettiidhaan malee hin dhaqxanu irreechi tikkeettiidhaan warra tikkeettii dhufee galmaa'e malee hin naqu jedhu mootummaa dhiiftanii miskiina ustaazota gabbaanii hadiisa qur'aana rabbii nutti man irratti duulti bara kan dandeessuudhaan yennaan gowwaa warratti galee galan mee warra sana irratti duulaa humna qabdu mootummaa irratti duulaa maal isin naal shak kanaaf cabde bara ummanni naafxanyaadhaa ummata miliyoona 5 hin geenye oromoo miliyoona 50 jilbeenfachiisuun maali Tigreen ummata miliyoona 5 hin geenye Oromoo miliyoona 50 jilbeenfachiisuu si maali tokkummaa dhabuu keenya walirratti duuluu inaaffaa namni kun maaliif beekama maaf na caaleedhaaf iyyaa oollanu waan walitti man hin dhageenyu wal dhaga'uu hin qabnu kanaaf cabne malee waa tokkootu tokkummaa qabaannee kara tokkotti garagallee gorora keenya tufnaanuyyuu gororri kan keenya diina kan keenya warra kana xaragee lafarraa bu'aasuu danda'a tokkummaa dhabne tokkummaa qabaadhaa wal dhagaa walirratti hin duulinaa ustaaza keessan kabaja ya matau kan man sini dama Dr. Abdusen haqarratti malee waa'ee asii xixximbis namni amantii qaba bar yoo kamte an irreecha naqisiin jedhaan jiru arras irreecha siin mormaan jiru dhaquun mirga keeti dhaggeeffachuuf dhiisuun sitti mameera fudhu ustaaza irraa bu'i tokkoon kana booda ustaaza arrabsuu keen barbaadu kana booda si ustaaza arrabsuu dhagahuun barbaadu irreecha kan kee akka barbaadetti dhaqee يلا مطو نغان ترى سلاماتشو بزت باللين عبد السي ابا دوغا يومو دوغا رنوا دبسو اكس الريچا نغاسني فتو ور الريچا خبجچو جتن نغان نقاغلا اورومون نبلو سومتي يوتكما قبات اكسيتي ولي يغلن اكنا غلطوما نغان كيسن سني فباي